هندي سيتي تلابا اوكي دور غرتي قراتي تربن وجاجنو سورة فكنيا فاتحة يفرننوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أكسم قرأت الرحيم فاتحة مثلا قربان سنك أيري أكو قروتها إن شاء الله ولين دقيسن قراتي أكا تربك أرجرين نمرة فاتحة تنا وقدر باك تربتي سنك قرأتها وان تف قرق عاما دورها قلبي تيون أصدق فدا إن شاء الله برسخنيا قراتي تربن تبرتني الرا بكار جدا كان جيسن كان خيسا قراتي تكو خيسني في ربي لافسه سورة وربادن تكو أكا قراتي حفصي خو من خنيا بيخوان وسون تاني فورمولا براتي تكنف قرا إن شاء الله أيه قاري ده خانس نين قرا قرومي سورة فاتحة قريتين دي بي خانس قرا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله قرآن ربي متن تلو خنا جالا سغيرين ساين متن تلو الله أكبر تكبيرتا نما قرآن بريدا خنا قرآن دقي فتي مان جنري الله أكبر الله أكبر موسى يمي توكو توكو نينا فتني سلام قنتو گر تكبيرتا كيسان كينا ففكاتا قرو تكبيرتا جرامي الله أكبر أمرو غانغم بدني فجرت الله akka na kuno amma suuraa faatihaa osoo tura geeffannuuti akka goggoranii gartanii mi isin amma bakka jijjiiramte isin galtu fakkaatti malee
silaa faayidaa nuti akkasumatti irratti deebinee garaan hagguu salaannu takkuma finnee jilba qabannaami isaan daqiiqa mee garaansa akkana jechuun qaraatii akkaataa torba gaafa qaraamu jedhamu akka kana inshaallah nama kana caalaallee akkaataa itti jiru hundattuu obboleessa keenya xumuratu rabbiin haa taasisu gaafa quraana namni xumurate hifziillee xumuratee ja'anii akkasuma qurraa sabaa lugaa torban akkatti qaraamu dabalate ja'an wallaahi baadiyyaa keenya kana keessatti garuu waan qadrii namatti hin fakkaanne ta'a malee lafa qaayidaa quraanaa beektu keessatti Huzayfaan arraantan osoo asirra qoobsa kana nu hojii taa'uu hin taane bakka alaa gabbahee ol deebi'uuf xayyaaraan bobbaasanii galchanii jechuudha akka jechuudha qaayidaa quraanaa warri beeku akkas jechuudha. Arraantan obboleessi keenya quraana bareedaa kana kun akkaataa garagaraa akka nuti hin beekne illee dhagahin jirallee jennee hin yaadiin tokkotti akkaataa torbatti qaraanii xumuratanii dhufanii eebbatan irra nuuf gahanii jiranii jechuudha. Maasha Allah kana caalallee rabbi nuuf haa dabaluu fi ammallee akkasumatti gartee umurii isaanii keessa barakaa nuuf kaahee ta dur hin jirre hunda nama baasu rabbiin haa taasisu isaaniin jecha eegaa isaan akkuma beektan ganda kanatti quraana kan hafazne biyya namaa turan ganda namaa keessa deemanii quraana itti yeroo hafazan biyya namaa turan jechuudha. Namni hundinuu mudannoo jireenya mataa isaa qaba waan ta'eef biyyi kun biyya keessan illee miti biyya ambaa keessa deemtee quraana yeroo barattu yeroo ilmii tirbiitan barbaaddu wanti si mudanne tokko illee dhugartee hin jiru jechuudha. Kanarraa mudannoo gaddaa osoo hin taane jireenya biyya namaa keessatti mudannoo takka ta'a guyyaa takka ta'a haalaan isa gammachiiste mudannoon takka takka akkuma tagaddaa jirtu tagammachuullee ni jirti jechuudha. Osoo asirraa hin kaanetti imala jireenya isaanii quraanaaf bahan kana keessatti mudannoo gammachuudhaa ta isaan mudatte takka nuuf haa himanii jenna akkam jettan. Mudannoo gammachuuti tagaddaa waan jenne. Mudannoo gaddaa waan jenne birraa tagadama. Wallaahi hin garre. Mudannoo gammachuu. Eegumaan qaraatii beemi. An mudannoo gammachuu waan illee hin qabu. Garuu tanuma quraana haa gaafuma eebbaa yooniif gaafuma silaa quraana haffazne soddomman haffazne eebbifamu sanuu mudannuma beektaa takkaan agarree jireenya keenya keessatti guyyaa san madara kuma irratti wal ba'uufuu gammachuu luyitu tunneela taa'u diddilaa akkana kanaan jedha sanuma mudannoon diyyata gammachuu. Akkana kun ola guyyaa akkaan gammadan beektaanis boochina jiraa miti akkuma kana jechuudha guyyaa san isaan madaraka irrattis weedeetanii ilaaltanii hurkaan mataan baatee miilaan baatee jaawwara dhaqee naa hime. Sunis mudannoo gammachuuti jaaniitti galmee seenaa gammachuu irratti galmamitee jirti. Akkuma kana mudannoon akka isaan gartee dubbii isaanii irraa mafhuma argannutti jireenya kana irra guddaa mudannoo gaddaatiin malee mudannoo gammachuutiin dabarsuun waan baay'ee namatti ulfaatu. Gaafa qobboo jiranis ta'ee gaafa diradhaa markaza keessa jiranis ta'ee beeyta namni magaalaa jiraatu hundi beeytanii miti gibbii namaa keessa galta. Gibbii namaa kana bantee deebi'aa oolutti namni kun bas nu jeeyita siin jeetti si rabbasha bakka ulaata nyarii si deeman siin jechuu inni dhufti bishaan keenya waraabbatiin siin jechuu inni dhufti bishaan fittee miiccachaatuma olta dhiqachaatuma oltaa namaan jaan. Kun hundinuu akkuma jirtu ta'ee mudannoo takka ta'a akkaan isa gaddisiistee isa dinqisiistee takka mudannoo gaddaa nuuf haa himanii. Obboleessa keenya mudannoo gaddaa jireenya keessan keessatti si mudate takka nuuf himaa inshaallah. Mudannoo gaddaa. Mudannoon gaddaa akkuma beekamu namni deemu kun beekta qaariyaas ni nyaata mana namaatti illee ni gala. Garuu isaan keessatti guyyaa takka ummaan takka haa galatomtullee galata guddaa nu biraa qabdi. Halkan keessa mana isaanii galla diradhaawatti beektaa. Halkan nu haasa'u jiru. Ustaanii raftamoo isiniin gayyaa sanuun jette. San jireenya kiyya keessatti wallaahi numa hunda gaddu sila maatiin tiyya mana magaalaa irraa qabatanii wayii akkana jeettiin halkan sallaal hassaabaa bule jechuudha. Mudannoon gaddaa takkittuma isaanii tabiraan jirtu jechuudha. Okay, mudannoo gaddaa kun manarraa nurraa baay'ee haasawaa dhiisuu baattan nuti gaa haasawaa kana ni feenaa miti. Osoo hin haasawofne basati mana kana keessa zimja ituma taa'ee rafii kayyoo siin jaanii dandeessa akkas. San hunda danda'eeti bakka irra jiru kanaan ga'e kunu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin.
mudannoon akkanaa kun hundi amma beektaa tadhoo isanirra guddoo amma yooni mudannoo sana uummatiyyaa fi abbaa kiyyaa boohaa jeeti mudannoo takkittuma tana nama falchusti malee jireenya imala jireenya kana keessatti rakkinni nama mudatu akkanatti suuta bubumeela dabarsanii dhokoysanii bira tareen hedduu tokkootiitu jira qaariyaan laalladhu faana maan jechuu jira beeki atis yoo akkasitti namaan jette beektee rakkoodha mudannoo adda addaa hundaatu gartee ture kana hunda gartee dabarsanii obsaan arraan tana gahanii namni obsa qabu miti kaleeti onni keessaa baasa akkuma jedhan san obsi namni qabu bakka hin geenye hin qabu kanaafuu marti kan jedhattu obsi haa jiraatu isin jenna haya uzaifa kanatti ammaan tana gama xumuraatichi deebinee jirra isin hawaasni kun akka inni gaafii jabduu akka inni asirraa gadi hin fuune taasistu gaafii takka jabduu kanaaf ta'e isinitti tolte gaafii jabaa kanaaf dafa sumayyoon illee hin jiruusa aba ustaaza gaafachuu sodaatan fakkaatti na'am kun akkasi jaan ustaaza gaafachuu gaaffiin sodaannee jaanii inshaallah khasaana kharmaan xumuree hagal lakkisni ta'a inshaallah waa hundaa kun agartee dhageessani teessa kabajaa kabajaaf jaalalaa nuuf teessaa isinin jenna